Iddoon itti argamnu kuni magaalaa Kofalee Masjida Anwar masjida yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti uummata Islaamaa tajaajilaa ture kana keessatti argamna. Biyya keenya kana keessa jiru keessa isaan dura masjidni tokkollee hin turre isuma tokkotu as ture. Masjida Haarawaa jalqabnee masjida bal'aa amma parsantii naannoo 50 deemnee jirru jechuudha yeroo ammaa kanatti. Ramadaana kana keessa wanni diigamuun karaa nurra gahe uummanni Islaamaa alatti hafuu isaati. Achi asitti hirmaannee akka qorqoorrollee ta'u irra nu dhooftanii uummanni Islaamaa taraawiyaa keessatti salaatu isiniin jenna. Dhaba humna keenya irratti isinitti jannabaa hunda magaalaa ta'e baadiyyaa ta'e warri ergaan keenya kun isin geesse nu wajjin akka dhaabbattanu. Keeboor Multimedia Production. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا الركن أرجمنو جودنا أرسلتا أنا كفلي مجالا كفلي نانوا جمّا سفر أمي بيكا مكيس أرجمنا جيني أنا واركون مسجدا مرسى شنفة الرجل كون مسجد يكون وجا إبتو كوفي صدّو مجهجرة يا الله أما إن أرففان إساتشي ملأتو كان إن أفرفان إسامة كران الرجاء ديجمون أف جدو كان هذا كناف حواسني كينيا بلان كانوا دعوتها جرتاني حواسني هدوني ساعة بقى كوتا نو برمدا مسجد يكون كنو كران الرجاء ديجمات جرا رمضان وما كان يوان كيسة تسلانو هنك أبنو نتيهم لكينيان بارسنتيشن تمر جيني جرا أمامو ربي قريت إسين كجيلا جرا أماس كان هنتو مرن سن أمو كوريدرين درك أما ديجو جرا حواس نكون بكم اتصالات وكتش هنكب كناف أمو على نكوفاليتين هنجفة حواس نبلان دوبا جرتن هندنو بك اتصالات نكناف نوبر مدا سلاكم كوريدرين نور راديجا مباتي أكيد أبصا كنا سوت أكما أسوي سني وان غرغار سني قاتين تمرني أسينجين تمرنا توري أما غرو كوريدني أريفة شيء ديجا جرا وان تيفي بك اتصالات نهنجرو كنا فرق كيسن نوبل إزاتي رمضان كنا أدو في روبا جلا أول نقول كانوا سلاچسا چاجرا مره أبولي سكية أبولي تيتية تنبيه كيس جرتو تنبيه على جرتو أرجته جرتا يا ده حواسة كناس هبته جرتا رمضان كان أكلت سلاني أكك قرهن أوفني حواسة كينيا قرقرو تك يوبني وان قدا ساوجتشو دندنيا وان بك قدا ديمي تكاتو هفي وان تهيفجتشا كناف برمني حواسة كنا رمضان كان أكلت سلاتن سبب هاتانو سنجدا لا كفسا هرجع عصرت أرجتان كناني حواسة كينيا ديجرا حواسة كينيا كنا برد أبدا مسجد كنا لكان قد أبدا مسجد كنا جرت أسنين جدا بانكين أسجل جيران كون أما بانكين هجرة جرا بانكين أواش بانكين دولة إثيوبيا جرا كناف كنين فجنيا رجرتن بانكيلي كنا فيدمتني حواسة كنا برد أبدتني أكيد سلاتن قوتشو كنين إيه نجرتن أمو ويا مهادرة غافا جهفا لمت سجنتا بل أجدا دعاتني جدًا صدرك بيات تجرن علماء أني أكسم أمو منشدوني نمو نك قالين هدوني سا أسيت ترجمني كيسمو تججباس نأرجتني أكسم أمو إسنيس كوتاتي بك كانت ترجمة بك حواس الإسلام والجه كانت ترجماتي وانك أبدًا غاف سنية داك أرجمون دندين يمو lakkoofsota as jala jiran kanaan ammoo itu harka keessanii fi mindaa keessan bakkuma jirtanii herreegachuu fi baankii kaachuu dandeessan jenna. Bal'inaan immoo koreen majlisa magaalaa kana akkasuma immoo imaamni masjida kana akkasuma naannawa kana hawaasni jiran yaada akkasii gari kana isin kennanii nu hordofa. Muhammad Gammadee jedhama. Itti gaafatamaa mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa kanaati. Masjidni kuni umrii dheeraa kan ture masjida cinaa kiyyatti argamu kana masjida moofaa kana seenaan isaa dheeraa ture. Masjida kana kan fidee asitti ijaare nama abbaa waarrii jedhamu daldalaa biyya Jimmarraa gara magaalaa kanatti dhufee callee nagada yeroo sirna Miniliki keessa masjida kana nu ijaare. Masjida kana wajjennu inni kun shanaffaadha jechaadha. Masjida sanirra shanaffaa ijaarame diigamaa ture sirni suni diigaa ture. Yoo barbaadan gara lagaa yoo barbaadan gara gubbaa yoo barbaadan gara bitaa yoo barbaadan gara mirgaa deebisaa ummata islaamaa rakkisaa turani achirraa ka'ee masjidni kun naannoo waggaa 130 kan tajaajila ummata islaamaa rakkoo gurguddaa keessa qaxxaamuree yeroo ummanni islaamaa dammaqee dhageetti argatee sagaleen isaa dhagayametti masjida kana jijjiirree guddifnee madrasaa wajjin isas jijjiirree ijaaranna jennee yeroo yaadnutti akkuma yaadatamu sirni bulchiinsa wayyaaneedha aqiidaa habaashaa harkisee alaa fidee jidduu kanatti burjaajji nutti uumee du'aanni keenya hayyoonni keenya biyya kanarraa magaalaa kanarraa baqatanii hidhamanii turanii adunyaanii hin yaadatti jennee yaadna eegaa hidhaa yaaneen booda masjida
masjida kanarraa bahee ijaaramee jira masjida salaam jedhama inni sun ka ummanni bal'aan keessatti du'aa ture dursa isa jijjiiruu qabna dhiiga san dafnee bakka lubbuun islaamaa itti badde san dafnee jijjiiruu qabna jedhameeti garas deebi'amee masjidni kun ijaarri isaa harkifatee jechuudha gara duubatitti harkifatee amma ammoo yeroo kanatti ijaara masjidaa kanaa yeroo eegallee deemnutti darajaa sadarkaa irra geenne kana laaltanii argitu naannoo miliyeena 20 wayi itti fidnee jirra akka waliigalatti miliyeena 50 kan qabame jechuudha sa'aatii kana ammoo haala yeroo amma keessa jirru kana wajji wal qabatee waan keessa jirru waliin keessa jirra waan ta'eef karaa kana laaltanii argitanii waan amma jiru beektu masjidni kun karaa irra jira moofaan durii isaa wal qabatee humni ummataa humni hawaasa keenyaa humni ummata magaalaa kana jiru waan amma jedhu kana miliyeena 20 wayii kana walitti qabatee waan asii achi hafe kana ummanni islaamaa addunyaa irra jiru guutuun xiqqaa guddaadhaan namni diinaan isa yaachisu manni rabbi isa yaachisu biyyaan nama hin qoonne lafaan nama hin qoonne diiniin kiyyuma jedhee qaamni yaadu jechuudha eessa haa jiraatu diiniin kiyyuma jedhee qaamni yaadu kamuu asirratti dhufee akka nu gargaaruuf sagantaa qabannee jirra sagantaa kanarratti hayyoota gurguddoo du'aatota gurguddoo affeerannee jirra warri sagaleen keenya kun isin bira ga'ee nu dhageettan addunyaarra kan jirtan namni qabeenyi isin bira jiru namni diinaan islaamaa isin yaachisu namni masjidni seena qabeessi kun isin yaachisu diinaan kiyyuma jedhee namni yaadu lagaani kan nama hin qoonne jechuudha diiniin kiyyuma islaamni kiyyuma nu tokkuma jedhee namni yaadu kamuu namni rabbiin harka isaa jiisee kiisii isaa jiisee khayrii jaalatu masjida ijaaruu jaalatu akhiraa waa kaatuu jaalatu hundi nu bira dhaabbattanii akka nu gargaartan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna daawaan keenna gurraandhala gaafa 2 sha'abaana gaafa 9 ta'uu asirratti isin himamee jira guyyaa kanatti namni rabbitti amane kamuu iddoo kanarratti argamee nu wajjiin rakkoo masjida kanaa qoodamee waan amma achi hafu miliyeena 25 amma achi hafu nama dhaamsi kun bira ga'itti kennannee jirra amaanaa kana waliin itti gaafatamummaa qabna namni rabbitti amane guutuun kenna waliin itti gaafatamna amriin diinaadhaa rakkoon diinaadhaa kennuma hunda waan ta'eef namni rabbitti amane inuma yaaddaa jennee yaadna duras yaaddaa turtanii ammas nu wajjiin dhaabbattanii masjida anwaar masjida seena qabeessa kana masjida ulamaa gurguddaa du'aata gurguddaa umrii waggaa 130 tajaajilaa ture kana nu cinaa akka dhaabbattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna isinitti himannaa xumurarratti nuti warri kufalee warri magaalaa kanaa aanaa kanaa isin biratti akkaan akka widdii taane inuma beenne ummata islaamaa addunyaa kanarra jiru irratti sababni isaa rakkooleen nu asiin dura keessummeessaa ture aqiidaa wal qabatee lubbuun nama keenyaa magaalaa kana keessatti mancaa turte du'aa turte dhiigni dhangala'aa ture inuma yaadattanii quba qabdanii hedduu warri nu yaadatee nu bira dhaabbates jira ijaara masjidaa irratti seenaa irratti waan garaagaraa irratti warri nu yaadattanii nu wajjin jirtan inuma isin beenna rabbi khayriidhaan isin haa yaadatu waan ofii jaalateen isin haa yaadatu obboleeyyiin keenya warri Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan Afrikaa jirtan addunyaa tana guutuu warri jirtan warri gaafa nu asii baqanne maatii kennas ummata islaamaa yatiima ta'e kana biras dhaabbattanii hamilee garaagaraa taataniif jajjabeessaa turtan kan isin beennu ka rabbi qofti isin beekullee inuma jirtanii ardhallee dudda keenya gadi cabee dudda keenya kana kan gadi cabe kana masjida ijaaratu dadhabnee rakkanne kana nu bira dhaabbattanii dudda keenya akka onnu qabdani hamilee akka nutti taatani seenaa bareeda akka galmeessitan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Ani Sheikh Badruu Ibrahim jedhama imaama masjida kanaati masjida Anwaar magaalaa Kofalee ganda duwwaa lamaa iddoo addaa yeroo dheeraaf Jimmaa Safar jedhamee yaamame jechuudha. Masjidni kun masjida yeroo dheeraa umriin isaa baroota 1890 keessa jalqabame jechuudha. Baroota dhiibbaan amantii fi wanni adda addaa ummata keenya irra jiru keessa ka jalqabame jechuudha. Har'aan kana masjida waggaa umrii 127 lakkoofsise jechuudha. Akka seenaan nu ibsitutti masjida akkanaati. Kanaaf masjidni kun masjida ummata hedduu masjida 340 ofirraa baase jechuudha. Masjidni kun kanaafuu masjida umrii dheeraa karaarra jiru jechuudha. Karaarra jiraachuu kanaanis yeroo ammaa bal'inni karaa ka itti dhufe. Kanaaf nutis masjida biraa masjida haarawaa
asitti jalqabnee masjida bal'aa amma parsantii naannoo 50 deemnee jirru jechuudha yeroo ammaa kanaatti. Kanaaf ofafoos nuti masjida kana yoo hojjennu duraan duratti masjida kana yoo hojjennu huyna naannootiin huynuma ummata keenyaatiin duguugamee hojjetamee yeroo ammaatti ammoo dadhabbiin irratti dhufnaan daawaa bal'aa irratti qabannee akkaataa ummanni islaamaa hundi irratti nu argamee sagalee keenya dhagaye ka oduun kun isa bira gahe irratti nu hirmaatee masjida kana nu ijaaree rakkina amma keessa jiru kana keessaa nu baasuuf iyyachuu barbaannee jirra. Kanaaf guyyaa daawaa qabannee jirra. Guyyaa daawaa keenyaa kanarratti ummanni islaamaa hundi akka irratti nu argamu, abbootiin qabeenyaa du'aanni akka irratti nu argamu barbaanna. Du'aanni gurguddaan ka akka Ustaaz Qamar Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Dr. Saleh, Sufiyaan, Ustaaz Mustafaan kanneeniif kan biraallee ka irratti argamuuf ulamaa'in gurguddaan ka irratti argamu waan ta'eef irratti akka nu argamtan jechuu barbaanna. Masjidni kun masjida hangafaa masjidota biyya keenya kana keessa jiru keessa isaan dura masjidni tokkollee hin turre, isuma tokkotu as ture. Jijjiirama yeroo adda addaa bakka hedduu irraa ka'ee asitti ijaaramee dhiibbaan adda addaallee irra ga'aa ture. Dhiibbaa kana hundaayyuu damdamatuudhaan sirnoota asiin dura dabre islaamummaa irra dhiibbaa geessan irratti keessatti damdamatuudhaan namoonni hedduun namoonni gurguddaan manguddoonni keenyaa fuudhanii nuun gahanii jiranii. Alhamdulillah yeroo ammaatti sadarkaa amma irra jiru kana humna ummatuma naannoo magaalaa Kofalee kanaa fi aanaa kana keessa jiruun namni tattaaffatee sadarkaa kanaan gahee jira. Ammas akka hafu akkuma laaltanii argitan kanatti parsentaa 50 ol kan hin taane jechaadha wanni dalagamee jiru. Kanaaf namni muslimaa ka biyya keessa jiru ta'ee ka biyya alaallee jirullee ta'ee dhiiras ta'ee dubarallee ta'ee namni rabbiin sodaatu innamaa ya'muru masaajida Allaahi man amana billaahi rabbiin jedha waan ta'eef nu cinaa dhaabattanii masjida kan akka nu gargaartan dhuftanii ka horiillee hin qabne du'aayii akka nu gootan maqaa rabbiitiin isin gaafannaa. Seenaa masjida kanaa seenaa masjidul Anwaar ganda duwwaa lamaa keessatti Kofalee keessatti argamu kun seenaa guddaadha. Ijaarri isaa akkuma beekamu as durallee ummataan ijaarame malee warri muhsintoota irraa tola ooltota irraa harka keessaa nam tokko hin qabu. As dura haga amma inni 5ffaadha. 6ffaan ka amma jalqabame kana keessa takka gargaarsallee warra alaa irraallee waa takka hin qabu. Ummata biyyaatti ijaaree warri zamana dukkanaa diinaan islaamaa laafusan keessatti asiin gahe ammaan tana nulli akkasumatti dhalataan ammaallee masjida amma argitan kana ka jalqabame ufumaa jalqabee biyyumatu jalqabe nama eegasanii waan facaafate ooruu akka facaafateen keessaa bahee hamadhaa idadha masjidaaf jedhee kennee jira. Seenaa baay'eetu jira. Ammaan tana karaan dhufee masjida duraa kanaan nurraa kaasee jennaan amma gargaarsa islaamaa akkuma asii ayata reef qara'ame kana innamaa ya'muru masaajidallaahi man amana billaahi nama rabbitti amanetu ijaara waan jedhaniif nu amma nu dirqee nu hucuucee jennaan dubbanne malee ufumatti ijaaruu biyyi ufumatti ijaaruu nama wabcoo kiyya gurgura waa takka hin gaafatinaa jedhee jira as dura. Kanaaf amma dirqamaan karaan waan ka'eef hucuucamnee jennaan ummata islaamaa akka sagaleen keenya kun nu ga'u akka nu dhagahan bakka dhagahametti akka nu gargaaran seenaan masjida kana akkuma jedhan jaarraa tokkoof waggaa 123 har'aati. Dheerinni isaa hagas waan ta'eef takka ummata baadiyaan asirraa fagaatu achii dhufaa xaaraa ganama salaata subii bahee jum'aa asitti dhufaa salaataa kadha qabne abbootii keenya baadiyaa irraa. Kanaaf ammaan tana seenaa isaa dheeraa waan ta'eef dheeressuun barbaachisu. Ammaaf argitanii namni sagaleen keenya kun isin gahee muslim irraa alarraa tahee keessa tahee namni rabbi waa harka si kaahe akka ijaara irra isaa irraa nu gargaartanii nutti hirmaattanii akka nu ijaartan isin gaafannaa maqaa rabbiitiin isin gaafannaa masjidni keessanii nama rabbitti amanee ijaara waan jedhaniif kanaaf insha Allah akka nu gargaartanii masjidni kun nu ijaarame ramadaana keessa amma yoo ramadaana kana keessa wanni diigamuun karaa nurra gahe ummanni islaamaa alatti hafuu isaati. Kanaaf argitanii gizee gadabiillee nu kenname waan hin jirre masjida kana minaaraa irraan itti seene kun bakkeen mihraaba imaamni itti salaatuun gabbaqassee masjida dura itti salaan waan gad baheef ummanni alatti hafaa jira.
achi asitti hirmaanne akka qorqoorrollee ta'u irra nu dhooftanii ummanni islaamaa taraawiyaa keessatti salaatu isiniin jenna kan isinitti tajamna wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Masjidni kun duraan akkana asii achitti ijaaramee yeroo 5 ka'ee 6ffaatu kana inniniin sun nama muraasatu islaamummaaf jedhee balbala ofiitti godoo abbaa waarri kajan dhaabatanii Sheekh Jundurrahmaan jedhan imaama godhatanii abbaa dikoo abbaa jorgaa ka jedhaman namoonni kun hirmaatanii salaata jammarraan rakkoon irratti ka'ee asii ka'ee guddinni biyya naamiti biyya fagootii dabuubii natti fakkaata dajjabaalchaa ka jedhantu bulchaa warri asii warri kiristaanaa dhorginaan achi dhaqanii seera fudhatanii dhufanii jumaa dhaabbatanii itti qophaa'anii baay'ee geggeessaa turanii achirraa odoo taraan ijaaramu ka'anii naannummaan kun odoo ijaaratu hagaadhaa masjidni 5 ijaaramee 6ffaan ka jammarame kan kun immoo silaa ummanni naannoo keenyaa hima ijaarra jedhee hamma humna ofiitiin itti jammaree rakkina amma woomaa ga'ee diigama masjidaa ta'ee woomaa hiddi ta'ee humni nu qabee dadhabne ka dadhabnee jenne asitti akkuma amma gaafatamu warra barsiisu warra imaammaniitiin qabee rakkoon jiru dadhabbii kana ummanni islaamaa bakka jirutti nu hirmaatee nu gargaaru jenneet dhaba humna keenya irratti isinitti jannabaa hunda magaalaa ta'e baadiyaa ta'e warri ergaan keenya kun isin geesse nu wajjin akka dhaabbattanu jecha isinitti dhaammanna. Hooggansa yookaan bulchaa masjida Anwaar kana nus haga akka bulchiisaatitti haga asitti dhufne masjidni cinaa kanatti argitan kun baay'ee dhiphoodha keessi isaa kan utubaa fi utubaa hedduu of keessaa qabu daballi ummata islaamaatiin wal qabatee salaata tokko irratti yoo xiqqaate namni 1000 akkas salaataa kana laallee akka bulchiinsaatitti masjida amma argitan kana bal'aa kana eegallee sadarkaa amma argitan parsentii 50 irra geenye naannoo miliyoona 50 qabannee miliyoona 50 keessaa naannoo miliyoona 25 akkas baafnee ammaaf kan hafe walakkaan karoora qabannee waan nu hafeef ummanni islaamaa warri sagalee kana dhaga'aa jirtan bakka jirtanitti masjidni kun masjida seenaa dheeraa qabu ta'uu isaa akkuma isinii ibsanitti nus akka bulchiinsaatitti ammaaf humni keenya dadhabee hawaasa naannoo keenya jiru kana duguugnee dhiiraa dubartii osoo hin jenne hunda isaanii irraa waan qabaniin nu bira dhaabbatanii sadarkaa ammarra jiru kana geennee jirra. Kanaafuu guyyaa daawaa kennaa ammajii 2 Shaabaana 9 qabannee jirra waan ta'eef warri rabbitti amantan namni rabbitti amantan bakka jirtanii masjida kana cinaa nu dhaabbattanii waan qabdaniin akka nu deeggartan isinin jedha. Maqaan kiyya Mustafaa Ahmad jedhama. Waggaan kiyya 78 inshallah maadina masjida kanaati. 89 irraa kan maadina azaanaara. Amma kunoo isin geennee masjida jammarree kunoo walakkaan geennee dadhabneerra. Kaniin ummanni islaama ta'e munuu akka nu gargaaru barbaadna. Anillee umrii kiyya rabbi dheeressee masjida kana keessatti illee azaanuu barbaada. Ammaa kun ummanni keenya asiin gaheera ijaaree iddaataa tokko nama utuu gaafanne ofumaan waan qabnu ijaaree asiin geenne walakkaa geennee dadhabneerra. Kaniin ummanni islaamaa bakka jiru ka ala jiru ka biyya jiru munuun akka nu gargaaru nu gargaaree masjida kana akka nu geessu kanaafuu maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma hawaasni hedduun isaa imaamni masjidaa akkasuma immoo majlisni hoogganaa majlisna magaalaa kana hawaasni hedduun isaa akkuma yaada asitti kennaa turan akkasuma maanguddoo waggaa 70 olii kan azaana jalqaba haga ammaatitti turan yaada isinii dhiyeessanii jiranii kanaaf yaada isaanii kana waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa. Keeboor Multimedia Production.